እሺ እንበላለን። አክስቴ ሄዳ ነው። አክስቴ ለች እና ሰይድ እንዴት ነው? ሰይድ ደህና ነው። የት አለ ታዲያ? እሱ እስካሁን አለ። ያው አሉ ቅድም እንደነገርኩሽ እኮ ነው። አይ ችግር የለውም በቃ ነገ ምናምን ከነገ ወዲያ ይመጣል። እቃ ስለተመለሰ ቅድም እንደነገርኩሽ ሊያመጣ ሄዶ ነው። ሄደ የለማ በቃ እዚሁ አድረሽ ትሄጃለሽ። አይ ባይሆን ነገ ከሰይድ ጋር እንደሌለ አይ ግን ታውቃቷል እንዴ ከሱ ጋር እንዴ? አዎ ታርቀና። እውነትሽ ነው? እና ለዛ አይደል የመጣሁት ታዲያ። አይ አጣራጣሽ ለዛ ነው። አይ እሱ ጋር ባልታረቅማ እዚህም አልመጣም ነበር እኮ። አይ እንደዛ ከሆነ ኧረ ማሻአላ ነው። ምግቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሱመያን ሂሳብ አውጥ ደምቲ ሻጥራ ብልጥ ይላል አማኔ ሰዶም ባላንጃ ዋን ባየመ ሐሰድላ ወጅና ሱነራ ጥቁ መንገርቴ ሰንደገይስ አትገርተ ደለጋ አትገርተ ሱመያ ወሶት ተሲ ኤጋ ጅርቱቲ ቆራገ ፈዳ ሆኖ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ارتياس ونجار تجرى الحمد لله نجوا. ما لبونا نجوا راس مياين إيجان جت تتي آجا كانون دترتي سيبرا يوات شولته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد فيها سبرهم دخيسن بكم جرتات نجينا ربي سم برهجراته. جل كبرتي رمضان كريم كل عام وأنتم بخير. باقي باتي رمضان باتي خوجمت الفاتو باتي أرما اتنسنجة. كنت مخنياو ربي نرتنا ما جي رمضان خنا. باتي سومنا تنانا ما الرامل كوربنا هقولو سنجا فيديو لاكشر قولا أران تنامو وانين غرتي وفيفي تكفرت غرتي سايديو جين غرتي تكو غرتي والتكا جرا كم تكونس غرتي جمعتورا جرا كم تكونس أمو وتمان كونو غرتي خبات هانا جرا تبلي سوتاس غباي ولين جتاجرا أتيلن زورو غرتي ديمو برتي غرتا مي فتي غرتا فيفيغون غرتي سوسي ستاتا غرتي فيفيجين جتشان جراتونس واني برا واني جومات جرّي خنا والقبتي كسم غرتي سميان ودي نغوته شاطراچو سمارت وومن يله سميا በጣም ብልጥ ናት ወገንጁ አኔሮ ሁንዳ سميان غرتي شاطرا سميان غرتي ብልጥ ይላ ይሮንጁ ወማን غرتي راهو በደቹ ዋንን غرتي ዲባን ዲበት راهو በደ ጅራቹ ሰነፊ سميان ኩኖ አከነማ غرتي سايديو جينغرتي نجا بوسي أرارا بوسي جروتي ربي رجالته قمتك وربي رجالته ما شاء الله سايد اللي برجلات باتو رأي فوتي هنا وبليتي سيبرتي وبليتي سايبرتي أشتت لك أنا ياتين جام كنو فيديو لك ديستيجو فيديو كنغرتي يوم كارو ورابمي كافت نجراني سيجو كنا والقبتي مي أرانتنا وان مستر برالله سنف قبضت انجرا hanga dhumatti hin hojjintuudha dubbiin tun dheertuudha viidiyoo laayik shir godhaa namoonni gartee yaasuu biraa sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaatii maayitaadha hanga dhumatti hin hojjintuudha tokko farratti akkuma beekanii sumayyaan guyyaa soomana durachuudha viidiyoo gadhiis turte viidiyoo waa'ee manaa jechuudha ani guyyaan gartee viidiyoo san arku fiigeetiin jechuudha guyyuma saniin fiigee bakka gartee warra gartee real estate isin wajjin viidiyoo waraabdisanii dhaqee gaafadha jechuudha kan gartee viidiyoo jalqabarti isiniif waraabe bilbila sumayyaa naa kan naadha jeen gaafadha bilbila isaan naa kan gartee hin dalagu jarriin gartee bilbila isaan naaf kan san gartee warri kaasu sumayyaan hin jirtu nan jenna hoggaan deebee dabalu cufa nan jenna jechuudha halee deemetiin bira deebee mee naaf kannaan jeen dhugumatti gartee bilbila isiin gartee isiitti nakadhu yookaan immoo gartee waan itti walii galtan isin gartee karaa gartee isinitti harkachuu dandeessan isin gartee naaf akkan harkadhu naaf godhan jeen ati maal isitti nan jeni waan jiru gartee takka kan gartee ittiin hime jechuudha bilbila sana kanan hin dalagu min dawala nama bira kaasaa walumaa galatti walii galanii jechuudha isaanitti illee gartee waan jiru adda baasitiin tiyyatiin fakkaata. Almuhim achirraa sadimaal nan jaa obboleessoo atillee gartee sumayyaa egaa hin jirtu nan jee obboleessoo ani egaa isii eegumsa gartee guyyaa hunda guyyaa gartee xiyyaarra yamanii haadhaa gartee torbaanitti guyyaa tokko dhufa gara Finfinnee guyyaa tokko dhufa guyyaa roobii dhufa guyyaa arbaa dhufa Finfinneettiin airpoortii Finfinneedhaa Boola internaashinaalitiin gartee ganama yeroon dhaqee xiyyaarri hatti bu'u sa'aatii torbatti. Ani immoo ganamaanin gartee sa'aatii
shanirraa ka'eetiin achi dhaabbadhee eegaa jiru. Hanga sa'aatii 9 sa'aatii 10 takka fa'aa guyyaan eegu jira. Hin garre jechuudha. Karaa kamiin gartee akkasiin gartee buutee ammas deemtee maatii ijaartee duruma gartee itti qophoottee hisaaba dhaawwattee waa hundaa gartee if dura dalagaa deemaa jirti. Xiyyaarra irraa immoo akkasiin itti gabbuuti halkani. Yaalaan mantan. Meebii gartee Jabuuti buutii tiraanziitiraan gartee yookaan immoo Somaaliyaa buutee achirraan galgala dhuftee na fakkaata jechuudha. Inni biraa immoo ijoolleen daa'imman gartee isaanii paaspoortiin qaban. Tana dura gartee daa'imman kiyya gartee paaspoortiin qabanii saayimmakaan isaa jechuudha. Paaspoortiin qabanii kaardii dhaloota malee qabanii kanaan galuu hin dandeessu jedhanii dhorkanii jiranii. Mee wucci guddaa ministeerii Itoophiyaa deemiti. Ministeera dhimma alaa deemiti. Waan kana gartee nu gaafadhu jedhaniitiin gaafadhee immigireeshina deemee gaafadhee ijoolleen tuni yoo gartee haadha abbaan Itoophiyaa ta'uu isaanii gartee dhibbaan dhibbatti wanni mirkanaa'in waan hin jirreef jecha karaa biyyaa galuu hin danda'anii jedhanii isaanis gartee deebiin akka nuyi jedhanii jechuudha. Kanammoo yoo gartee ijoolleen gartee Itoophiyaa ta'uu isaanii haadha abbaan Itoophiyaa ta'uu isaanii kan mirkaneessu imbaasii Itoophiyaa kan biyya san jirtu naan jedhanii. Itoophiyaan imbaasiin gartee biyya Yemen hin jirtu. Biyya Yemen gartee itti fooyya'eedha. Itoophiyaan imbaasiin gartee kan achi deemtu turte jirti. Hatta gartee qoonsulli hin jiru biyya san. Qoonsulli Itoophiyaadhaa hin jiru. Sababa kanaa jecha isaanis gartee waan godhan dhabanii hin jeen jechuudha. Deebii takkallee naa kannuu didanii hedduun garteenis xaaree malsii dhabee jechuudha firaa dhiise. Ijoollee tana duuba eessaan galchiteedha. Waraqaa akkamiin fudhattee galchiteedha. Moo Baharaanii hanga Jabuutii dhuftee achirraa xiyyaaraan dhufteedha. Ani gaafana ta'e almuhiim galte rabbi filannaa ga'u karaa lafaanis ta'e samiinis ta'e gidaara keessaanis ta'e bishaan keessaanis ta'e galte alhamdulillah nagaan galte alhamdulillah. Garuu nuti kubbaa taane alhamdulillah baatii ramadaana kanaan akkana deemtee silaafu viidiyoon kan waraabame baatii ramadaana dura ishii warra qophootti deemaa jirti. Akkanatti maatii obboleettii Sumayyaadhaa obboleettii Seedoodhaa gartee ziyaaroon sidhaa kun gaariidha. Hamtuun qabu. Ani dubbii takka takka illee gartee dubbii hundeellee keesseen hubadhu takka takka isinittiin himaa. Obboleettii Seedoon hin gaafadhe dawaleen gaafadhe. Ishillee na dawwale. Isuma na dawwale obboleettii Seedoon na dawwale. Sumayyaan dhuftee jirti. Ati gartee duraan Seedoo jala naftu akkamiin jette. Eega gartee isaan deeman jechuudha. Kana gartee akka isin na gaafatte eega gartee Sumayyaan faan achi waan godhanii deeman jechuudha. Hayi akkamitti dhufte deemtee na jette. Ani waanan ijoollee tuman aboo gaa eenyu wajjin jira Umarii wajjin jira. Umariin hin dawwalee Umar ammoo bilbila jalaa kaasee Sumayyaa akkuma maxxachi nan jedhe. Xayyib Sumayyaa kan maxxachi. Eessirtiin jiran Sumayyaan. Amma kunoo maatii obboleettii bira ziyaarree achi deemaa jirti. Obboleessu qabiin jengame. Tokko gartee naa fi Umar waan takka takkatti waliin buunee narra cufate. Bilbila narra cufee deebee dawwalee fi hin kaasu. Asiin fiigee kalee Adaamaa dhaqe. Adaamaa hin dhaqee waa takka hin garree. Obboleettii Seedoo wajjin haasee dhufanii deemanii na sobdee deemtee almuhiim gartee ilmaanis fayyaa qabanii neeqa qabanii dubbiin xiqqishoo dheertuudha. Amma waan biraa illee naasa'u na sobdee deemtee walitti arrabnaan jettee amma Sumayyaan kana keessatti hedduu nu taphatte. Dhugumatti hedduu nu taphatte. Eegammaan tan akkaan goote qalbiin na tasgabbooyte. Garuu wanni gartee yaadduu natti dhufte maatii Seedoodha ziyaartee haa ta'u. Tayyib ilmaan fuutee maaliif ammallee maa dhokottire as baatee asiin jira baqqaanii walitti aaramtanii alhamdulillah nutillee aarra feena bar. Aarra gartee nama jibbu hin jiru sheexanni nun jibbu yeroo ammaan tana sheexanni nu aarra hin jibbu nama malee aarra jibbu. Namatu sheexana caalaa gartee sheexanni gartee taa'eeti fataa zanaacha jira. Garuu namni bakka sheexana bu'eeti hojii sheexana sanii olitti dalagaa jira malee nuti aarra feena jechuudha. Tayyib dhokottee ilmaan wajjin maal gooti ishee? Hayyee manallee bitatti haa bitattu. Amma ilmaan wajjin duuba eessirti. Amma obboleettummaa Seedootu barbaada mataan kee hojjee
naxxabattee sila akkas beekanii wayin gartee gadhiisaattee waan bira geessisinis amma isii fi umarillee gartee wal afaan deebiin jiranii garuu umar garuu gaafa jalqabaallee gartee namnummaan gartee miimoorii sargiidha jechuudha. Sargayyuudha namnummaan gartee miimoorii salaamii wajjin wal tahee gartee namni hachisiisee akka gartee sargiin san gartee miimooriin baddu godhe tokkoffaa umarii lammaffaa gartee intaloo salaam jensanii nagaa booressitu salaam maalimi wal tahaneeti miimoorii gartee sargii Saayidoo fi Ayyuufaadha isaantu fuudha jechuudha. Ammallee gartee Sumayyaadha wajjin kunoo mala baasee tokko tahanii kunoo hanga manaatti hanga gartee manaa fuudhee geessa jechuudha umar. Rakkoon qabu maallaa gartee mantana Saayidoon gartee kanatti achis fiigee asis fiiguu kana silaa osoo gartee ittiin bishaanis ta'u ittiin dhuganii kiraa manallee ta'u gartee ittiin ifirraa kafalanii yookaan manallee ta'u ittiin qalama ittiin dibatanii irra gaarii jechuudha. Maallee gartee Sumayyaan baastu ka gartee Saayidoon gartee bakka bakkatti tiraanspoortiidha xiyyaara maaloo tikeeta ittiin baasu kuni waan baay'ee gartee isaaniif godha. Kana silaa hambisuudhaaf silaa gartee Saayidoo bakka Ramadana kanaan gartee teessee wajjin gartee furanii wajjin gartee fataa zanaa jedhanii dhiifama waliif godhanii baay'ee hariifee jechuudha. Ani waa'ee Umar waanuma isaa gartee waan hin jiru waan hin dhiisu irraan beeku maatiidhas isaanis walitti maatiidha. Innummaan silaa osoo gartee fayyaa qabaatee umar silaa fayyaa qabaatee bakka dhuftee jirta. Jee isii qabee gatteessisee halas kana booda ilmaan wajjin gartee hin fiiginii gahee jira taa'ee obboleettiin. Badii Saayidoodhaa gartee anaaf fudhata. Kana booda gartee waan dhufa hunda anas irraa bakka bu'ee sirraa difeensi godhaati taa'ee jee silaa gatteessisee falatti godhe gaarii ture. Ifiifuu Sumayyaan ganaa gartee umarittuu ganaa akkana taphatte akkanatti akka shangullitii gana gooti. Inni bar ol naqee sanboota halas Sumayyaan hisaaba dhawatti deemti shaaxira bultiidha. Ammaani Saayidoon maal naan jaa waan baay'ee mee haasa dilaa wajjin haasunirraa xiqquma gartee sin dhageessa. Ati gartee dalagaa ati gartee Sumayyaa osoo teessee eegaa jirtuuti koo dhageeffadhaa kunoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamir saya suna gerta jira alhamdulillah nago. Maal abboon aguma Sumayyaa hin eegan jette achitti aga kana hunda tartee isiin sibira ayyuu achuu dhayte aga wanta ayyuu bibbitutti mana ayyuu real estate deemsii irraa bitte kana hunda sima harka baate hin dhabamte achirraa yaaqi. Akkami maal taate nagumarraa? Maali eeguu dhiiste illaa na gitte turte harba akkami si harkaa boo dandeette? Akkami si harkaa baate? Roobin eegishin jedhee ture ni dhaana jettee turte isiin aga biyya keessa yoo galtee Finfinnee keessa deddeemtee mucaan tun kophaan jirtu nama wajjin jirti. Deddeemtee aga isiin achi fooqiyyuu bittu riisteetii bittu sanuu abbaa manyitaa sadii bitte 900 fooqee san kafaltee mucaa warra itti gurgure bilbilee fi dubbisee mee wal agarrallee qaxaroo qabeef jira waa'ee manallee waa hunda nu bachiisa jira mee yoo bitte dhaqee tanillee achuma laalee argitee waa jedha ollaa maali namni nama sharan jalqaba dhufee fi carraa kennanii beekta yeroo tokko carraa kanaaf jira nama fakkeenya isiin 950 san kafaltee mire qalma kifiyyaa san yoo isa kafalte wanti jedhee iyyuu eenyu maqaan isaa ani dura wanti mana qofa bittee deemte si'a maatii bira naa kennan uummanni kun hin galtuu maali of na caqacakan jedhee yaadee ture waan birallee na himan waan ajaa'iba abbaa kiyyaa. Dhageessan kun olaana. Ani yoo barbaaduudha yoo gartee isii eeguudha natti nafna jechuudha. Sumayyaan anaa miti anaan dhiisi nu hunda gartee geemii nurra taphachaa jirti shaaxiraa bilxiidha bakka Sumayyaa ማንም አይችላትም ሱመያ ትችላለች በቃ በቀላሉ ብንል ይሻላል ማለት ነው ሰኒፍ አኔ ነመ ገርቴ ኤርፖርቲን ደቃ ገነመ ጉያ ሮቢ ጉያ አርባዳ ገነማን ሰዓቲ ሻን አከናኒን ደቃ ጠያሬ ኸትቡ ሰዓቲ ላቀናቲ ዱርሴን ደቃ
nama gartee ilmaaniin deemu hunda Sumayyaadha jettuman gartee ija baasee eegaa jechuudha. Intala wayii takka namaatu duuba qabeen kee Sumayyaa see ishii ilmaaniin deemtu. Ilmoota akka qaqqabaatti takka amma harkaan hin deemti. Sumayyaa isheetiin qixam godhee nama gartee Sumayyaan ta'e. Hayi duuba hangana olla deeroo maal goonere moo nuti mootummaan taane Dooktar Abiyyiin taane akka gartee dirree waraanaatti Maqdishoodhaatti osoo lolli dhab jechuun humna akkasii hin qabnu gaa jiru nuti miskiina fiifuu waa miskiina fiifuu gartee daabboon harkaa baate fiigee qabachuu dirqi qaba na yeroo keenya maal taate yeroo nurra lashii amman tana dadhabnee jirra amma ramadaana osoo mannaati. Hayi Sumayyaan re'ee bittee kunoo manatti kun obboleettii bira deemtee ijaarte achi booda jinni akkuma jinnitti bakka tana buutee dhabnee jiran jirre jinni sami seentee dachi seentee lip umarii fiifuu isii barbaada adaamaa keessa fiigee ol hin saatii booda sami seentee dachi seentee bakka tana buutee dhabnee jirte obboleettiin sadoodha. Laaqana eega nyaanne booda nu mangarra jiran. Hayi. Duuba nama gartee kubbaa nu godhate nuti maal goona maaliin godhan tana booda somana gartee kolfaatumaan gartee somana ati immoo fiifiguu bara jira Sayidoon fiifiguu bara jira amma nin dhufa jaabara maal naan jee nin dhufaati tikeeta naa laali naan jee tikeeta gartee guyyaa roobiin gartee ganaa fagoo jirtu jecha boruu hiftaan tikeeta gartee Itoophiyaadha xiyyaara gartee as dhufu yoo jiraate naaf laali naan jee aboo tikeenni hin jiru Yamanirraa xiyyaarri guyyaa tokko gartee gara Itoophiyaa dhufa sanuma eeggadhu hin jeen yoo ta'ellee egaa dhufuun keessa lafa eeggannu lamneef sanuma eeggadhuuti waciin baasiin itti gabbaa'ee taa'ee hin jeen akkasitti lakkeen hin jeen taa'u. Hayi takka jabuutiin hin deema takka maaliin hin deema aboo gaadhimma keetti hin jeen gaa deemuu bartee jirta fiigin jeen maaliin jaarra eegaa silaafu gorsina nuti gorsi keenya gartee wanni waan ta'e jiru jecha ilmaan as jiranii mire isin Sumayyaan dhuftee biyya galte haa dhufu Sumayyaan amma eega dhufteefu eega maatii ijaarte Finfinnee akka ishee gartee deemtee daawwachaa jirti nan jedhe ani garre Finfinneen gartee egaa magaalaa guddoodha yoo gartee namni gartee magaalaa Finfinnee keessa gartee ishii deemtu arkeetuma gartee akka tasaa gartee namni nu beeku nu dawwalee aboo kunoo Sumayyaan kun as jirti kunoo bakkana jirti. Boola jirti yookaan piyaasa jirti yookaan atoobisira jirti yookaan maaloo jirti jeenutti fiigeen hin dhaqan bakka san dafee kan sana achi egaa ani dahinnatii gartee magaalaa wanni hin qabu maaliin godhuun dareen wanni godhuun hin jiru ammas kana booda Sumayyaan Finfinnee hin teessu yoo ta'ellee Finfinnee cabsitti hin teessu yookaan karaa Harar deemti yookaan Dirree deemti yookaan immoo karaa Baardar maatii biras deemuu hin deessi egaa jechuun dhuftee mire maatii bira deemuu hin deessi yookaan salaam sana wajjin ammas waan biraa dalaguudhaaf waan biraa qophii biratti jiraachuu danda'anii jechuudha. Ani waanumaan jiru waanumaan dhiisuun irraa wallaalee jira. Kanaaf Sayidoon dhufellee jechuudha. Yoo isin gartee hin jirre ammas Baardaariin deemaa jira akka gaafa kanatti. Baardaariin deemaa jira yoo Baardaar deemallee ni harkaa dhiiroo walni harkanii kanaaf gaaffiidha jechuudha. Sayidoon mana isaanii hin beeku mana gartee Sumayyaa fa'aa hin beeku eessatti Baardaar yoo dhaqeewu eessatti arga. Baardaar sanuu gartee daka baadiyyaa yoo ta'ellee moo magaalaa keessa hin beekne baadiyyaa fa'aa ta'e yoo magaalaa ta'e yoo eessatti argayyee eenyu beekaa eenyu gaafata. Kanaaf gaaffiidha jechuudha ifis. Kanaaf ani Baardaar deemillee hin jiru. Achi deemee yoo godhan kalas maasalaama. Sayidoon dhufee miti Ramadana kana Sumayyaan biyya galuu siidha mirkaneeffannaan cal je'ee ayyuudha wajjin soomana isaa gartee bismillaa jee mataa zanzanaa jee soomanuudha. Du'aa godhachuudha. Inshaallah kana booda Sumayyaan biyya galtu sumaan taatu kursi galtee mire waan taatu. Mataa zanaattee maatii isaanillee gartee agartee jirti mana isaanii agartee mire kana booda yoo waa taate isin fiideeti maatii Sayidoo bira dhayiixee jechuudha. Rakkinni gartee irra gahuu hin jiru. Kan akkasitti hubadhaa jechuudha. Kanaaf Sayidoon amma kana booda fiiguu dhiisee akka saree maratiitti gartee achi as
Isii godhiisee caal jee soomana isaa gartee ayyuudhaa wajjin mana Owwaa keessa taa'ee soomanuudha. Sumayyaan tana san booda ifiifuu gartee fiigdee dhufte jechuudha. Ayyaanni kiyya kana ani ammallee gartee sumayyaadhaan waan jiru. Sumayyaan ni dandeessi. Sumayyaa tichilaalach goobaz naat bakka kanaacha waan junjuu ani sumayyaadhaaf gartee kabajaan qabaa. Ilmaan hin deemti. Ilmaan qabdi. Kabajaan qabaaf. Waan biraan jiran ni dandeessi bakka. Hisaaba dalagu ni dandeessi. Kubbaan godhatte bakka haa ta'uufi. Ayyuunis halkanii guyyaa isin dawalti ani ifiifuu mataan dhukkuba jirtu gotti. Inshallah rabbi khairaa godhu. Silaafuu baatii ramadaanaati nuti nama abaarru du'aamu goona malee nama abaarru. Akkasii bar. Viidiyoon sumayyaadhaa kuni waan baay'ee of keessaa qaba. Shaaxirummaa isiidha laala. Shaaxirummaa isiidha. Akkasuma hundaafuu khairii. Viidiyoo laayik shar godhaa. Namoonni gartee yaasuu biraa sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaatii maayitaadha. Assalaamu alaikum. Viidiyoo kana laalame. Shaaxira bar sumayyaan. Shaaxira guddoo. ብሉ እየበላችሁ እየበላችሁ ምን ልክፈትልሽ? ምን እንደው ተማም ውሃ ምግቡ ይጣፍጣል። ማሻአላ ብሉ ማሻአላ። በጥርሴ ልክፈት ነው። ሚሪንዳው ልክፈትልሽ? አምጡ። ታርቃችሁ ከየመን አብራችሁን የመጣችሁ? አዎ አንድ ላይ ነው የመጣነው። አጠራጠርሽ። ለዛ እኮ ነው ጥያቄ ያበዛውብሽ። አረ ያው ከሱ ጋር ተማም ነው ይቀር አልመጣም ነበር አይደል? ባንታረቅ ነው አላሳመነሽም መንጣቴ? አዎ እንደዛ ነው። አስር አይ አረ አልሐምዱሊላህ ዋናው መታረቃችሁ ነው። እኛ የምንፈልገው ተማም ሽል በሰላም ኑሯችሁ። እሺ እንግዲህ አይ ታርቀናል። አታስቢ፣ የሚያሳስብ ነገር የለም። መጀመሪያ ቢ እንግዲህ እኔንም መታ እንደዚህ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገችኝ። እንጂ አዳማ ነኝ ስትለኝ እኔ አውቃ ነው መሰለኝ የሆነ ስልክ ተጠልፎ ምናምን ሱመያ እየቀለድሽ ነው። ያው ሳይት ስለተመለሰ ነው ኡመር ጋር ሂጂ ያለኝ እሱ እንደዚህ እዛ። ስለዚህ ነገ ደግሞ ከሳይት ጋር እንመጣለን። አይ ዋናው ሰላም መፍጠራችሁና ሰላም መሆናችሁ ነው። ስደውልለት እኮ ግን ስልኩ ዝግዝግ ይለኛል። አይ እንትን ኔትወርክ ምናምን እንደነገርኩሽ እቃ ስለተመለሰብን ችግር የለውም አታስቢ። አይ ታዩ አረ ችግር የለውም። እሱንም እንትን ቢዚ አታድርጊ፣ ችግር የለውም። ያው አንድ ላይ ባንሆን ኖሮ ነው ወደዚህ አልመጣም። አታስቢ፣ ወይ ማታ ይመጣል ወይ ነገ፣ ወይ ዛሬ ማታ ወይ ነገ ይመጣል። ታይዋለሽ፣ እንዳታስቢ እሺ። እኔ እና እሱ ሰላም ባንሆን ወደዚህ አልመጣም ነበር። ዋናው ሰላም ነው። አዎ ሰላም። እሺ በቃ እየበላችሁ ጀምሩ። እሺ እየበላን መልሳችሁ እየበላችሁ። እሺ እሺ ቡና ምናምን ካስፈለጋችሁ አመጣለሁ። እሺ ብሉ። እሺ ኧረ እኔ ጨነቀኝ ብዬ በጣም ደንግጬ ነው። እዚህ ነው እንደሰማ እንዳያመልጥልኝ ዝም በል በቃ ቆይ ለማንኛውም እኔ ተመጣጣኝ አስተካክለሽ ምን ሆነሽ ነው? ገላሽን ነው እንዴ የምትታጠቢው? ቁጭ በይሽ ነው እንዴ? እንዴት ልጅሽ ነው? ጠፋ አዘገየሽው? ምን ሆነሽ ነው? ቀድመሽን akkanatti nu xabatee ogaalaan